mana keessan teessanii osoo bakka garaagaraa hin deemin yookiin immoo dadhabbii garaagaraa keessa osoo hin seeniin qarshii yookiin immoo galii mataa keessanii argachuudhaaf kan isin dandeessu siistamoota 5 wal kanan isinitti mutaa. Egaan baay'een keessan wanta kanarraa akka isin fayyadamtan nan beeka. Sababni isaa immoo namni qarshii jibbu hin jiru. Galii mataa keessanii akka hojjetaa mootummaa tokkootti ji'a gara ji'aatti kan ittiin argachuuti dandeessanii hojiilee gosa 5 waliidha kan isiniif uumuudhaaf guyyaa kana isiniif qabadheetii dhufe. Kanaaf hanga xumuraatti yoo kan daawwattan ta'e wantoota jireenya keessaniif isin fayyadan hedduu irraa ni barattu isin jedha. Hanga xumuraatti waliin ta'a. Osoo eegaliin dura garuu kanneen chaanala koo hangoona subscribe godhan jirtan subscribe godhaa. Yeroo subscribe godhatan immoo mallattoo bilbilaa kan fuulduraan jirtu cuqaasuu hin dagatinaa. Sababni isaa viidiyoon isiniif gadhiisu hundi isaa akka inni isin qaqqabu taasisa waan ta'eef isiniin jedha. Amma ni eegalla. Gosi hojii lakkoofsa tokkoffaarra isiniif ka'ee kuukingii kan jedhamu jechuudha. Gosa hojii kana yeroo baay'ee ijoollee shamarraniidha kan hojjetu. Egaan YouTube irratti yeroo ammaa kana keessa gosa hojii barbaadamuu fi namoota hedduu bukkeetti fudhatamummaaf jaalatamummaa guddaa kan qabudha jechuudha. Egaan gosa hojii kana yoo dandeettii isaa qabaattanii hojjettan yeroo gabaabaa gidduutti milkooftanii namoota hedduuf illee furmaata ta'uudhaan qarshii yookiin galii mataa keessanii irraa argachuuti ni dandeessu jechuudha. YouTube irratti viidiyoon akkasii afaan Oromoodhaan kan qophaa'an hin jiran jechuufuyyuu na dandeessa jechuudha. Namoota amma ammaatti argee hin jiru yookiin muraasadha jechuudha. Kanaaf yeroo gabaabaa gidduutti yoo ofii keessanii dandeettii isaa qabaattanii kan eegaltan ta'e namoota hedduu bukkeetti illee fudhatamummaa ni argattu. Ofii keessanii illee galii baay'ee irraa argachuuti ni dandeessu. Fakkeenyaaf dubartii kana fakkeenya godhachuuti ni dandeessu. Baahileetu kan jedhamu ni jira jechuudha. Nyaata qofaa hojjechuudhaan subscribe 100,000 fi 20,000 qabdi. Yeroo gabaabaa gidduutti milkooftee akkuma agartan bakka kanarraati badhaasa argatteeti jirti jechuudha. YouTube irraati silver batanii kan jennu YouTubein badhaasa ishee badhaaseeti jira. Qarshii isheen ji'a gara ji'aatti argachuuti dandeessu immoo 20,000 hanga 30,000 gidduutti jechuudha. Egaan manuma keessan teessanii qarshii argachaa namootaaf illee furmaata ta'uuti ni dandeessu. Namoonni hojii dandeettii nyaata hojjechuuti qabdanii mana keessan keessa teessanii osoo bakka garaagaraa hin deemin kaameraa keessan qofaa nyaata hojjetaa jirtan sanarra kaa'uudhaan maal akka hojjetaa jirtan agarsiistanii akkamitti akka hojjetamu waa hundumaa yoo uummataaf kan dhiyeessitan ta'e directly namni ni daawwata. Isin immoo galii mataa keessanii irraa argattu isiniin jedha. Gosi hojii lakkoofsa tokkoffaarra isiniif ka'ee cooking kan jedhamu isa kanadha. Gosa hojii shamarraniif ta'uuti danda'udha. Amma gara isaatti taanutti dabarra. Gosi hojii lakkoofsa lamaffaarra isiniif ka'ee gosa hojii vlog yookiin immoo vloggingii jedhameetii waamudha jechuudha. Gosi hojii kun ijoollee shamarraniifis ta'ee warra dhiiraafis ta'uutii kan danda'u gosa hojii bareedaa fi isa filatamaadha jechuudha. Egaan vloogii kana namoonni hedduun ni jaallatu. Namoota baay'ee bukkeetti illee fudhatama ni qaba jechuudha. Sababni kana ta'uutii danda'e wantoota nama barsiisanii fi nama bashannansiisan hedduu waan of keessatti qabatuu fi egaan bakka garaagaraa yeroo deemtanitti viidiyoo waraabuutii qabdu jechuudha. Gosa hojii kana hojjechuudhaa fi bakka gara bakkaatti yeroo tochaatanitti namoota bebbeekamoo yeroo agartanitti akkasumas illee wantoota nama bashannansiisan nama barsiisan mudannoo garaagaraa yeroo agartanitti viidiyoo waraabuudhaan poostii gochuudha jechuudha. Daayirektii gosi hojii kun hin cimu. Bakka gara bakkaatti yeroo tochaatanitti wantoota haaraa agartan nama barsiisan nama bashannansiisan yeroo agartanitti viidiyoo waraabdanii poostii gochuu qofaadha. Waan addaa waan isin jeequ waan isin rakkisu hin qabu jechuudha. Gosi hojii kun namoota baay'ee bukkeetti waan filatamaa ta'eef waan ammaan dura immoo afaan Oromoodhaan hojjetamee waan hin beekneef gosa hojii kana yoo hojjettan yookiin kan eegaltan ta'e baay'ee tokko itti gammaddu isinillee irraatii qarshii hedduu argachuu dandeessu. Namoota baay'ee bukkeetti illee fudhatama ni argattu jedheetii yaada. Kanaaf gosi hojii lakkoofsa lamaffaarra isiniif ka'ee vlog yookiin immoo vloggingii jedhamee kan beekamudha. Kanaaf gosa hojii kana yoo hojjettan bareedaadha. Warri dhiiraa keessatti iyyuu isin jedha. Amma isa sadaffaatti dabarra. Gosi hojii inni jaalatamaa fi namoota hedduu bukkeetti fudhatamummaa guddaa qabu immoo gosa hojii about relationship jedhamudha jechuudha. Gosa hojii kana sadarkaa sadaffaarra jechuudha kan isiniif kaa'eeti jiru. Gosa hojii kanas immoo kan hojjechuutii dandeessan xiqqoo ishee namoota yaadni keessan bilchaataa ta'ee yoo taatan bareedaadha jedheetii yaada. Sababni isaa immoo wanti isin chaanalii akkasii yoo banattan irratti barsiisuutii dandeessan waan dhala namaaf barbaachisu kamiin iyyuu barsiisuutii ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee jaalalaas ta'e waa'ee sekshuwaalizii wal qabatu waan jireenya dhala namaaf ni barbaachisa jettanii yaaddan kamiin iyyuu barsiisuutii dabarsuutii ni dandeessu jechuudha. Namoonni chaanalii akkasii banattanii kanaaf namni kamiyyuu immoo ofii isaatii of jaallata waan ta'eef waan jireenya isaaf isa barbaachisu ilaaluutii baruutii ni barbaada waan ta'eef isin chaanalii akkasii yoo banattan yeroo gabaabaa gidduutti ni milkooftuun isiniin jedha. Egaan namoota baay'ee fakkeenya godhachuutii ni dandeessu. Namoota waan akkasii barsiisan keessatti iyyuu afaan Amaariffaadhaan kan chaanalii akkasii banatanii yeroo gabaabaa gidduutti milkaa'uudhaan qarshii hedduullee irraa argataa jiran baay'een isaanii waan jiraniif isin waa'ee jireenya dhala namaa ilaallatu kamiin iyyuu barsiisuutii ni dandeessu. Kanaaf namoonni keessumatti iyyuu dandeettii nama gorsuu fa'aa dandeessan waan akkasii kana yoo eegaltan irra caalaa filatamaadhaan isiniin jedha. Amma gara isatti aanutti dabarra.
Gosi hojii inni jaallatamaa fi filatamaa ta'e kan namoota hedduu bukkeetti fudhatamummaa guddaa qabu gosa hojii About Tech jedhamudha jechuudha. Gosi hojii kunis immoo ijoollee shamarraniis ta'e warra dhiiraafis kan ta'uutii danda'u open kan ta'e gosa hojii filatamaadha jechuudha. Gosa hojii kana keessatti kan isin hojjechuutii dandeessa waan teknooloojii wal ilaallatu kamiin iyyuu qopheessuu dhiyeessuutii ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee bilbilaa, waa'ee kompiitaraa, waa'ee appilikeeshinii, waa'ee soofteerii waa kamiyyuu barsiisuutii ni dandeessu. Waan nama fayyada jettanii yaaddan kamiin iyyuu dhiyeessuudhaaf isin dandeessu jechuudha. Gosa hojii kana namoonni eegaltan namoonni baay'een ni jirtu garuu abdii kutannaa keessa jirtu. Gosa hojii kana garuu bifa bareedaa fi bifa qulqullina qabu yoo hojjettan yeroo gabaabaa gidduutti milkooftanii namoota baay'ee bukkeetti illee jaallatamummaa argachuuti gosa ittiin dandeessan gosa hojii filatamaadha jechuudha. Kanaaf gosni hojii an sadarkaa afuraffaarra isiniif ka'ee About Tech kan jedhamudha. Gosa hojii kana keessatti kan argamu waan teknooloojii wal qabatu kamiin iyyuu barsiisuutii ni dandeessuun isin jedha. Amma gara isa dhumaatti dabarra jechuudha. Dhumarratti kan isiniif immoo wanta bareedaa fi filatamaa ta'edha. Ammaaf gara sanatti dabarra. Gosi hojii inni filatamaa fi namoota hedduu bukkeetti jaallatamummaa guddaa yeroo gabaabaa gidduutti ittiin argachuutii dandeessan kanan sadarkaa shanaffaarra isiniif kaa'ee gosa hojii diikooreeshinii jedhameetii waamudha jechuudha. Gosi hojii kunis immoo namoota akkamiidhaan hojjetama kanneen jettanii fi namoota dandeettii waa kalaquu qabdan hundumaaf iyyuu kan ta'uutii danda'udha jechuudha. Gosi hojii kunis immoo namoota miiliyoonotaan lakkaa'amaniin kan daawwatamu yuutuubii irraati qarshii yookiin immoo galii hanga 50,000 olii ta'e kan ittiin argachuutii dandeessanidha jechuudha. Gosa hojii kana afaaniin haasa'uu omaawaa tokko isin hin barbaachisu daayirektii kaameraa keessanii wanta hojjettan sana duwwaa waraabuudhaan yuutuubiitti gadhiistu saniin booda namoonni afaan keessan beekanis namoonni afaan keessan hin beekne daawwachuu kan danda'an gosa hojii filatamaa ta'edha jechuudha. Egaan gosa hojii kana keessatti namoonni waa mimmiidhagsuutii dandeessan dandeettii isaa qabdan mana ofii akkamitti akka miidhagfamuu danda'amu wantoota gataman irraa akkamitti akka waa hojjetamuu danda'amu dekoreeshinii garaagaraa kanneen hojjechuutii dandeessanii waa hedduu kan ittiin hojjechuutii dandeessan gosa hojii chaanaalii filatamaa ta'edha jechuudha. Kanaaf namoonni dandeettii akkasii qabdanii gosa hojii ittiin dandeettii keessan bakkeetti mul'ifachuutii dandeessanidha waan ta'eef waan akkasii kana kanneen beektan yeroo gabaabaa gidduutti milkooftanii ofii keessanillee galii mataa keessanii argachuudhaan jireenya mataa keessanii fooyyessaa namoota hedduuf illee furmaata ta'uutii ni dandeessuunis ni jedha. Guyyaa irraa kana wanti isiniif qabadheetti dhufe gosa hojii filatamoo ta'an yeroo ammaa yuutuubii irratti fudhatamummaa guddaa ittiin argachuutii dandeessan shananidha. Yeroo taanu keessa maal akkan isiniif qabadhee dhufuu barbaaddu komentii irratti waan jaallattan waan barbaadan natti himuu hin dagatinaa isin jecha yeroo taanu deebinee galagarrutti bye bye.